waaqayyootti hin galiin wangeela Yohaannis keessaa bakka tokko dubbiseen yeroo gabaabduudhaaf xiqqooshii kadhannee sagalee waaqayyoo wajjin ilaalla. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 38 irraa kaasee akkas jedha. Maqaa gooftaatiin nan dubbisa. Yesuus ammas of keessatti dhiphatee gara awwaalichaa dhaqe. Awwaalichi holqa dhagaati. Holqichis dhagaadhaan cufamee ture. Yommus Yesuus dhagicha itti fuudhaa jedhe. Maartaan obboleettiin isaa du'ee immoo gooftaa yoona foolii godhateera. Erga awwaalame har'a guyyaa afuraffaa isaati ittiin jette. Kana irratti Yesuus yoo amante ulfina waaqayyoo akka argitu ani sitti hin himneeree isheedhaan jedhe. Kana booddee isaan dhagicha awwaalichatti fuudhan. Yesuus garuu ol ilaalee yaa Abbaa anaaf dhaga'uu keetiif sin galateeffadha. Akka ati yeroo hundumaa anaaf dhageessu ani beekeera. Garuu namoonni as dhaabbatan kun akka ati ana ergite haa amananiifan kana dubbadhe jedhe. Kana jedhee sagalee guddaadhaan Alaazeer as ba'i jedhee waame. Kanaaf namichi du'ee ture sun awwaalicha keessaa gadi ba'ee miila isaa lamaaniif harka isaa lamaanitti wayyaan hidhamee fuula isaattis uffanni maramee ture. Yesuus irraa hiikaatii gadi dhiisaa dhaqu jedhee isaan abboome. Ameen. Akkuma jirrutti sagalee waaqayyoo kanarratti hundoofne daqiiqaa xiqqoodhaaf nan kadhadhaa dhumarratti warra biraan nu kadhata sababii ta'ee fi hin kadhanna. Obboloota koo iddoo kanatti waan tokko argina. Yesuus of keessatti dhiphatee iddoo kana beektu yeroo baay'ee isinii lallabameera ofii keessanis dubbifattaniitu garuu sagalee waaqayyoo haaraadha. Waaqayyo of keessatti dhiphate Yesuus ofiisaa of keessatti dhiphate sababiin isaa foon uffatee waan tureef tokko namummaa isaa hammirkaneessu iyyuu isa kana jedhu warri beektonni macaafa qulqulluu of keessatti dhiphatee gara Alaazeer dhaqe. Har'a waa'ee Alaazeeran dubbachaa jira miti obboleessa koo obboleettii koo. Har'a waa'ee keessan dubbachaa jira. Maaltu sin jala awwaalamee ture laata? Maaltu bara baay'eedhaaf irraanfattanii dagattanii garuu keessi keessan kan itti aadu kan itti gadditan jira laata? Har'a Yesuus dhiphachaa waa'ee keessaniif dhiphina keessaniif dhiphachaa gara keessan dhufaa jira. Amiin jettu galanii ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo isa foolii godhateera jedhanii warri kaan qadaadanii kaan isa awwaalanii keessan isa ofii keessan cuftanii ajandaan keessan cufamee ture. Har'a Yesuus Kiristoos banuudhaaf tarkaanfatee gara keessan dhufeera obboloota koo. Har'a otoo dubbii waaqayyoo warri hiiphoo qabnu, warri gaaffii qabnu, warri ba'aa qabnu, warri dhukkuba qabnu, warri waan adda addaatiin qabnee jiru. Biyya lafaa kana keessatti dubbii waaqayyoo akkuma dubbatu. Biyya lafaa kana keessa rakkinatu hin jira. Haa ta'uutii garuu Kiristoos biyya lafaa kana waan moo'eef nuunis isa wajjin moona. Rakkinnichi nu moo biyya lafaa kana keessa rakkinni yoo jiraate iyyuu rakkina yoo qaban iyyuu takka rakkinnichis biyya lafaas nu moo'uu hin danda'u obboloota koo. Sababiin isaa isa moo'etuun waaqessina isa moo'etuun nu wajjin jira sababii ta'eef. Yaa Waaqi galanni ulfinni siif haa ta'u. Waaqa Abrahaam, Waaqa Yisihaaq, Waaqa Yaaqoob, Waaqa Musee, siif haa ta'u. Waa'ee kootiif sin galateeffadha. Waa'ee obboleettoo kootiif sin galateeffadha. Waa'ee yeroo kanaaf sin galateeffadha gooftaa. Yeroo akkasii yeroo bareedaa waan nu kenniteef ulfinniif galanni ammayyuu dachaa siif ta'u. Ilaa gooftaa gaafas ka akkas jettee abbaa kee kadhatte turte. Yaa abbaa waan naa dhageessuuf galanni sin galateeffadha jette. Har'a atis waan naa dhageessuuf sin galateeffadha gooftaa. Obboloonni koo as keessa jiran gaaffii adda addaa qabu, hiiphoo adda addaa qabu, rakkoo adda addaa qabu, ba'aa adda addaa qabu, wanta keessa isaaniitti aadan kan namatti himachuu hin dandeenye, kan ati qofti beektu, kan atiif isaan qofti beekan ni jira gooftaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nan jedha. Yeroo ammaa kanatti rakkinni obboloota koo maqaa Yesuus Kiristoosiin sa'aatii ammaa kanaa kaasee irraa haa hiikamu. Ba'aan tokkoon tokko ba'aa isaaniitti maqaa gooftaa Kiristoos irraa fuudheera. Isa isaan kaleessa awwaalanii foolii godhateera jedhanii abdii itti kutatan gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin irraa fuudheera. Isa namni hidhe akkuma Alaazeer isa isaan hidhan isa isaan itti xaxan miila isaatti harka isaatti fuula isaatti waaqayyo irraa fuudhaa jette.
haadha quudhiisaa jette maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos ijoolleen kee oddoo kana jiran ammaa kaasanii hidhaa isaanii hundumaatti hiikeera maqaa keetiin kan hiikamanaa ta'anii maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos ba'aa isaanii kamirraayyuu isaan fureera amma maqaa keetiin kan furamanaa ta'anii kana booddee lubbuu masuu dhabde gammachuu isa daangaa hin qabne keessatti haa dhangala'u nagaa warri dhaban nagaa guutuu argatanii gaaffii kan hin deebine amma gaaffiin isaanii haa deebi'u dhukkuba keessa kan jiran maqaa Yesuus Kiristoosiin dhukkubni kamiyyuu dhiiga keetiin ijoollee keerraa ammaa kaasee lafa haa dha'u amma fayyisuu tokkoon isaanii keessa haa darbu galanni siif haa ta'u. Kana hin goota ijaanis nu agarsiifta ammuma si galateeffannaa maqaan kee samiirratti lafarratti olol haa jedhu. Dubbiin kee dubbii qara lama qabudha. Dubbiin kee dubbii hojjetudha. Ammas hojjechaa jira. Dubbii keetiin tokkoon keenya bira gahuun fedha keef jaalala kennuuf haa ta'u. Sagaleen kee gaafa faca'u Waaqayyo maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin tokkoon keenyatti faca'ee dachaa 30 dachaa 60 dachaa 100 akka buusu fedha keef jaalala kennuuf haa ta'u. Nu keessatti buusuu qofa miti immoo Waaqayyo. Ergama keessa guddaa sun galmaan akka geenyu akkatti hojjennu immoo akka nawwaalle nu gargaaruun ayyaana kennuuf jaalala kennuuf haa ta'u. Kanaaf ulfinni galanni siif haa ta'u. Garbicha kee gargaari. Saba keessa dhaggeeffatus gargaari. Ofii keetiin dubbadhu nu barsiisi. Maqaan kee samii kanarratti lafarratti nurratti haa ulfaatu maqaa gooftaa Kiristoos jedhiiti. Ameen. Amin. Obboloota koo Waaqayyo guddaa sinaa eebbisu. Sa'aatiin fudhadhu hin beeku garuu otoo yeroo dheeraan fudhatiin nan dhaaba. Harragaa fedha Waaqayyoo ta'ee sagalee Waaqayyoo wajjin hirmaannaa. Mata dureen har'a si wajjin hirmaadhu. Si yaaddachiisuudha of course wantuma beektanidha. Garuu sagalee Waaqayyoo keessa wal yaaddachiisuun wal jajjabeessuun baay'ee murteessaa sabii ta'ee fi har'a kan keessa koo jiru ergaa affeeramee booda keessa koo kan deddeebi'aa ture irratti xiqqoo ishii sagalee Waaqayyoo keessaa maal akka jedhu walii qoonnee isarratti wajjin immoo kadhanna jechuudha dhumarrattis. Mata dureen irratti dubbachuu jaaladhee guddina hafuuraa kan jedhudha. Mata dureen kun bal'aadha. Haa ta'uti garuu gabaabseen dubbii Waaqayyoo keessaa haga tokko waliin ilaallachuudha. Guddina hafuuraa. Egaa guddina gaafa jennu namni ilmi namaa kun guddina hin barbaada. Kallattii adda addaatiin guddina barbaada. Qaamaan guddachuu barbaada. Diinagdeedhaan guddachuu barbaada. Hawaasummaadhaan guddachuu barbaada. Hafuuraanis keessumaa namni hafuurri isaaniif gale namni akka keenyaa kun amantoonni akka keenyaa hafuurattis immoo guddachuu barbaadu. Egaa guddinni hafuuraa gaafa jennu hafuurri akkamitti guddata akkamitti hin mul'atu wanta mul'anne kun akkamitti guddata jennee gaafachuu dandeenya ta'a yookaan immoo wanta ta'e akkasii nu keessatti uumamuu danda'a. Gaafa guddina jennu guddina hafuuraa fi guddina qaamaa gaafa wal bira qabnee ilaallu waan itti wal fakkaatan ni qabu waan ittiin garaagarummaa qabaatanis ni qabaatu. Ariifadhee yoon garaagarummaa isaanii fi wal fakkeenya isaanii ilaalee lamaan isaaniiyyuu ni dhalatu lamaan isaaniiyyuu adeemsaan guddachaa dabalaa adeemu aluma tokko overnight wanti ta'u hin jiru lamaan isaaniiyyuu akkuma ilmi namaa gaafa dhalatee daa'ima ta'ee guddachaa deemee hamma gaafa dulloomuutti ga'u akkasuma hafuurris gradually guddachaa develop ta'aadhuma adeemaa deemachuudha. Lamaan isaaniiyyuu immoo haala guddina isaanii kan itti safartuu qabaatu. Namni tokko dhalatee guddateera gaafa jennu hojjaadhaan dabaluu danda'a, qaamaan gabbachuu danda'a, gama adda addaatiin sammuudhaan illee bilchaachaa gaafa adeemu guddateera jennee nama madaalaa jechuudha. Akkuma kana hafuura keenyas immoo kan ittiin madaallu safartuu adda addaatuun keessumaa dubbii Waaqayyoo irratti hundaa'ee jira. Kan ittiin safarru, kan ittiin madaallu ni qabna jechuudha. Lamaan isaanii ni madaalamu. Garaagarummaas akkasuma ni qabu. Qaamni keenya namummaan keenya kan guddatu defaultiidha. Akkasumatti uumamaan Waaqayyo hannuu keessa kaa'e hormoonii qabna, ni dhaalanna, ni guddanna. Wanta nuti goonu waan xiqqoo yoo jiraate iyyuu ofuma keenyaa fi akkaataa kanatti guddachuun barbaada. Dheerinni koo amma nanaa ta'uu qaba. Jennee wanta guddisuu dandeenyu miti. Akkuma Waaqayyo nu uumetti guddannaa jechuudha. Bifuma Waaqayyo nu uume qabanneetiin guddannachuudha.
haa ta'uti garuu qaama keenya fayyaa qaama keenya ispoortii hojjechuudhaan karaa adda addaatiin eeggachuu otuma dandeenyu jechuu kooti gaafan akkas jedhu. Kanaaf guddinni qaama ilma namaa diifooltiidha. Kan hafuuraa garuu akkas miti filannoo irratti hundaa'a fedhii keenya irratti hundaa'a yoo nuti feene ni guddata yoo nuti fedhuu baanne immoo quucarsuu dandeenya jechuudha. Quucarsuu dandeenya akka qancaru gochuun ni danda'ama jechuudha. Kana Waaqayyo nu haa oolchu garuu hafuurri keenyas akkuma foon keenya guddina barbaada garuu fedha keenya irratti hundaa'a nutuun barbaada nutuun fedha keenyaan akka hafuurri keenya guddatu taasisuun ni danda'ama jechuudha. Egaa hafuurri kun akkamittiin maali hafuurumti gaafa jennee ilaallu ilmi namaa kun hafuura garuu lubbuu qaba foon keessa immoo jiraata yeroo baay'ee wanni ta'uu danda'a. Confuse nu gochuu danda'a kun macaafa qulqulluu keessa akkamitti akka hafuura taane waa xiqqoo dubbachuun jaaladha. Seera uumamaa boqonnaa 1:26 calqabuma irraa gaafa dubbisnu dafee tanan dubbisee gara sagantaa wanni keenya itti deema gara mata duree koosa guddaatti deema. Akkas jedha kana booddee Waaqayyo koottaa akka bifa keenyaatti akka fakkaattii keenyaattis nama ni uumna isaan qurxummii galaanaa irratti simbiraa fi allaattii qilleensaa keessa balali'an irratti horii qe'ee irratti bineensa lafaa hundumaa irratti munyuuqa lafaa irratti irra munyuuq hundumaa irrattis mootummaa haa qabaatan jedha. Maqaan gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Iddoo kanatti maal hubanna? Waan lama gurguddaa hubanna. Tokko Waaqayyo akka fakkaattii isaatti nu uume. Maal fakkaata Waaqayyo? Bifa taamiraat kana qabaa? Bifa nama biraa qabaa? No, bifa keenya hin qabu. Bifa koo kanaan ani Waaqayyoof fakkaadhu foon koo kanaan jechuu kooti. Darbee kan hubannu waan guddaan hin dubbate akka fakkaattii keenyaatti nama ni uumna jedhee isaan wanta lafa kanarratti uumaman hundumaa irratti mootummaa haa qabaatan jedhe. Aangoo nuu kennames akkasumaan achumaan akka hubattan barbaadetan aangoo guddaatuun ilma namaa kana kenname. Kun immoo seera. Waaqayyo tokkicha yoo dubbate seera ta'eetiin hafa sun seera bakka. Maaliif waaqummaa isaati waan ta'eef tokkicha Waaqayyo dubbannaan seera ta'a. Sunitti wanti itti bu'uyyuu hin jiru. Waaqayyo ofuma isaatiif yoo jijjiire malee Waaqayyo tokkicha immoo dubbannaan hin jijjiiru akka namaa miti sababii ta'eef. Kanaaf maal jechuu barbaadetananii Waaqayyo akka fakkaattii keenyaatti nama uumna gaafa jedhu Waaqayyo ofii isaatii hafuura. Kanuma irratti hundoofnee Yohaannis boqonnaa 4:24 Yesuus Kiristoos gaafa niitii Samaariyaa wajjin dubartii Samaariyaa wajjin haasa'u sun kan agarru lakkoofsa 24 irratti Waaqayyo hafuura warri isaaf sagadanis hafuuraa fi dhugaadhaan ni sagaduufi jedha. Waaqayyo hafuuraa jechuudha. Gama biraatiin. Kanaaf nuti hafuura jechuudha. Hafuura. Ergaa Ibrootaa boqonnaa 4:12 irratti barreessaan Ibrootaa akka dubbatutti immoo dubbiin Waaqayyoo jiraataadha. Humna hojjetus of keessaa qaba. Billaa qarlamaan qarame caala qara qaba. Inni lubbuu fi hafuura, buusaa fi dhuka gargar ni baasaa jedha. Lubbuu fi hafuura iyyuu gargar hin baasa jechuudha. Kanaaf lubbuun keenya hafuura irraa adda jechuudha. Yookaan hafuurri keenya lubbuu irraa adda jechuudha. Nuti hafuuraan Waaqayyo fakkaanna jechuudha. Maal jechuu barbaadetanani akka hafuura taane hafuurris akka dhalachuu danda'u kaasuu barbaadetanani Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 6 irratti yeroo darbe hojjettuu wangeelaa qabbaneen nu barsiisaa turanii waa'ee Niqoodemiyoos gaafa namni guddaan sun hangafni warra Farisootaa dhaqee dhoksaatti Yesuus Kiristoos akkamitti mootummaa Waaqayyoo dhaaluun danda'ama maal gochuun nuuf ta'a jedhee gaafa gaafatu nama foonitti kan dhalate foon hafuuratti kan dhalate hafuura jedhee Waaqayyo deebisaaf ture yookaan Yesuus deebisaafiif ture. Kanaaf akkuma foon keenya dhalatu hafuurri keenya illee ni dhalata jechuudha. Gaafa Yesuus Kiristoositti amannu ni jijjiiramna. Kan jijjiiramu foon keenya kana miti. Akkuma kaleessa ture gaafan amanus wanti haaraa wanti uumame jiru garuu keessi koo hafuurri koo jijjiirameera. Gaafan gara gooftaatti dhufu nan yaaddadhan waggaa 20 kana natti fakkaata. 2002 akka lakkoofsa faranjiitti waggaa 20 gaa. Innaa guyyaa akka guyyaa suni tasayyuu gammadee waan isa duras gammadeen beeku isa boodas gammadeen beeku baay'ee gammachuu addaa tokko natti dhaga'ame ture. Gaafan amma of duubatti deebi'ee yaadu hafuura kootuun gammade waan biraas hin gammanne. Ergan amanna amansiisanii booddee kophaa koon amanen ture eenyumtus dhugaa naan baane kophaa koon waldaa dhaqee magaala Hambootti ta'ee na fuudhee biiroo na geessee inni na amansiise sun akkas naan jedhe maqaa koo caafee maqaa koo na gaafate amma kaakayyuu kootti erga caafee booddee akkuma asirratti caafee
maqaan kee mootummaa waaqayyoo irrattis galmee jireenya irratti caafameera naan jedhe isa booda gammachuu addaa tokkoon argadhe wanta addaa tokkoon irratti ta'e dhugaa dubbachuudhaaf obboloota koo kana gaafan jedhu hafuura koo keessaatuun baay'ee gammade egaa foon koo kunis achis hin galu nin beeka sun hin du'a gara biyyeetti deebi'a inni haa ta'u garuu hafuurri koo moo darbee jiraata amala waaqayyoo qabnachuudha kanaaf nuti hafuura keessi keenya jireenyi keenya hafuuraanis moo waaqayyoon sagannaaf jechuudha galanni ulfinni waaqayyoof haa ta'u Ameen. kanaaf hafuuratti ni dhalannaa ni guddannas jechuudha egaa erga akkas ta'e hafuura keenyaan akkamitti guddanna kan jedhutti gabaabsinee macaafa qulqulluu keessaa wajjin ilaallachuudha maali guddinumti hafuuraa kun maali yoo jennee definitionii baay'eetu jira waan baay'ee dubbisuu yaaleera haa ta'uti akka nuuf ta'utti gaafa guddina jennu adeemsa guddina akeekaa fi kaayyoo waaqayyoo bira ittiin nu geenyu jechuudha guddina hafuuraa adeemsa guddina akeekaa fi kaayyoo waaqayyoo bira ittiin gahuu dandeenyu guddina hafuuraa jennee ibsuu dandeenya yookaan karaa biraas define gochuun hin dandeenya garuu akkamitti guddachuu dandeenya isa jedhu irratti walii galuu danda'uu qabna har'a sagalee waaqayyoo keessa waa'ee guddina hafuuraa kana irratti kan waliin qoonnu ergaa Phexros waldaadhaaf barreesse ergaa Phexros lammaffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 5 haga 9tti ni dubbifannaa isuma irrattis walii qoonnaa jechuudha. Iddoo kanatti akkas jedha lakkoofsa 3 kaasee maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Nuyi waaqayyoo isa ulfina isaa fi irra nan deebi'aa ergaa Phexros lammaffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 3 kaasee dubbisa amma 9ttan dubbisa akkas jedha. Nuyi waaqayyoo isa ulfina isaa fi humna isaa isa dinqisiisaadhaan nu waame beekuu bira ga'uudhaan wanta nu barbaachisu hundumaa arganneerra. Gooftaan humna waaqayyummaa isaatiin gara jireenyaatti nu geessuuf namoota waaqayyoo nu godhachuudhaaf kana hundumaa nuuf kenneera. Kennaa kanaan isin badiisa isa sababii kajeellaa fooniitiif biyya lafaa kana keessa jiru jalaa baatanii agna hafuura isa kan waaqayyootti hirmaattuu akka taataniif abdiin gati jabeeyyiinii fi gurguddoonni nuuf kennamaniiru. Amma lakkoofsa 5 irraa kaasee kanan achirratti hundoofneetiin baranna. Ammas jedha ama'uu hundumaan dhamaa amantii qabdan gaarummaadhaan agarsiisaa. Gaarummaa keessan beekumsaan agarsiisaa. Itti dabalatanii immoo beekumsa keessan of qabuu keessan obsan danda'uu keessan nama waaqayyoo ta'uu keessan agarsiisaa. Nama waaqayyoo ta'uu keessan obboloota jaallachuu keessan nama hundumaa jaallachuu agarsiisaa. Wanti kun hundinuu isin irraa argamanii baay'achaa yoo adeeman gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin beekuutti warra dhimma baasan warra ija godhatan isin taatu. Namni wanti kun hundinuu irraa hin argamne immoo nama of irraa butee hin ilaalle jaamaadhas. Inni cubbuu isaa isa duriitti qulleeffamuu isaa irraanfachuu isaati jedha. Galanni ulfinni waaqayyoo haa ta'u. Ameen. Egaa iddoo kanatti kanuma keessatti ilaallaa. Iddoo kanatti Phexros ergaa cimaa nu barreesse yookaan immoo irra darbee har'a kan hojjechaa jiru dubbii waaqayyooti jechuudha. Maal jedha? Ammas dhama'uu hundumaan dhama'aa amantii qabdan gaarummaadhaan agarsiisaadha. Ammas dhama'uu hundumaan dhama'aa amantii qabdan gaarummaadhaan agarsiisaa jedha. Kanaaf guddinni keenya obboloota walirratti ijaaramaa kan deemudha. Guddinni piroosesiidha gaafa jennu walirratti akkuma gaafa mana ijaarru calqaba bu'uura isaa bareechinee hundee isaa sirriitti cimsine yoo keenye isarratti ijaaraa deemna. Waa'umti rakkinni kamiyyuu dhufellee bubbee yoo ka'ellee manicha akka salphaatti hin jigsu. Hundee dhaabuun baay'ee murteessaadha jechuudha manaaf. Kanaaf iddoo kanatti dubbii waaqayyoo akka dubbatutti guddina hafuura keenyaatiif guddina kiristaanummaa keenyaatiif bu'uurri amantiidha. Amantiidhaa olitti homtu beeziidha jechuudha. Maali amantiin? Amantiin Kiristoos kana waaqa ta'uusaa amannee fudhachuudha. Akkuma gaafa Kiristoos amannee gara waaqayyootti dhufne bara keenya hundayyuu amannee waaqayyoon fudhachuu jechuudha. Waa'ee amantii kana xiqqoo ishii yoo ilaalle amantiin egaa Ibroota boqonnaa 11 guutuu isaa dubbifachuu dandeessu. Waa'ee amantii kana sirriitti bareechee barreesseera. Barreessaan Ibrootaa jechuudha. Lakkoofsa 1 irratti akkasidha. Amantiin waan abdatan dhuguma ni ta'a jedhanii fudhachuudha. Waan ijaan hin argines akka waan arganitti lakkaa'uudha jedha. Lakkoofsa 6 immoo gadi siqee maadha? Amantii malee waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu jedha.
amantii malee waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amudha. Beeziidha jechuudha. Kanaaf waan abdatan dhuguma in ta'a jedhanii fudhachuudha. Waan ijaan hin arganes akka waan arganitti lakkaa'udha. Kun definitionii amantiiti. Wanta ijaan hin argamne tokko mootummaa waaqayyoo nuti ijaan hin argine garuu jira jennee abdannee jirra jechuudha. Biyyoo lafaa kanattis wanta nuuf hin taane wanta fuulduratti argannu ni ta'a jennee amantiidhaan fudhachuudha. Amantiin hundeedha. Sababiin isaa amantii malee waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Amantiin keenya yoo cimaa ta'e odduma kanatti gootota amantii warra kaleessaa akkaataa waaqayyo isaan itti fo'atee fi akkaataa isaan waaqayyo itti gammachiisan barreessaan birootaa kun sirriitti tarreesseera. An akka Aabeel amantiidhaan aarsaa dhiyeesse waaqayyoon gammachiise waaqayyo isa jaalate yoo du'eyyuu inni har'ayyuu dubbata jedha iddoo sunitti. Heenok amantiidhaan Ibroota boqonnaa 11 irra kan jiru jechuudha. Heenok amantiidhaan waaqayyo wajjin ture du'illee sana garreen fudhatame waa'ee Nohi dubbatame. Nohi amantiidhaan warra yeroo sun yaaddadhaa bishaan badiisaatiin yeroo biyyi lafaa baddee turte har'a nuuf carraa kan uume gaafa sun Nohi waaqayyoon amanachuu isaati. Waaqayyo markaba tolchi jedheeni akkamittiin markaba tolcha amma warra kaan keessaa yaada akkasiin bara sun keessatti namni hundiyyuu baratti manca'e bara waaqayyoo irraa deebi'ee ture. Garuu Nohi qofti waaqayyo fuulduratti faara tolaadhaan ilaalame. Waaqayyos isa abboome innis waaqayyoon amanate. Akkasumas immoo wanta waaqayyo markabicha tolchennaan Nohi amantiidhaan markabicha tolche. Ofii isaa fi maatii isaa oolche. Warra lubbuu qaban biyya lafaa kanarra amma jira hundayyuu sababa Nohi amantii qabaatetti oolche. Waaqayyo amantiidhaan gammachiisuu dandeenya obboloota koo. Waa'ee Abrahaamin dubbataa, waa'ee Yisihaaqin dubbataa, waa'ee Yaaqoobin dubbataa, waa'ee maatii Museen dubbataa, waa'ee Museellee hin dubbataa. Oddoo sunitti isin akka irra deebitanii dubbiftanii waa'ee amantii hubattan abdiin qaba. Sababiin isaa kutaa kanatti waa'ee amantii sirriitti gadi fageessee bal'inaan dubbata waan ta'eef waaqayyos nu hubachiisa jedheen abdadhaa. Egaa obboloota koo kana samaraayiz gochuudhaafi amantiin guddina hafuura keenyaatiif baay'ee bu'uura baay'ee hundeedha jechuudha. Kana sirriitti akka hubannu waaqayyo nu haa gargaaru. Egaa amantii qoftoo ofii isaatiif bu'aa buusaa gaafa jennee ilaallu amma gaa hundee kaawwanne irraa mana tokko ijaaruudhaaf hundee isaa sirriitti keenya irraa waaqayyoon hin amanna, Kiristoosiin hin amanna, Kiristoos nu du'uu isaa hin amanna, mootummaa waaqayyoo jiraachuu isaa hin amanna, Kiristoos waan hundumaa gochuu isaatti ni amanna. Waaqayyo du'aa jiraachisuu isaatti, jiraas ajjeesuu isaatti, wanta hin jirre jiraachisuu isaatti, wanta jirus dhabamsiisuu akka danda'u ni amanna, humna waaqayyoo ni amanna. Erga ta'ee amantii qofti kunoo maali faayidaansaa? Bu'aa qabaa? Amantii qofa yoo qaban achumaan baqa nan amana jenneetuma yoo dhiibne bu'aa qabaa? No, kun hin ta'u. Akka ergaa Phexros kana gaa amma bakkan sila dubbise irratti akkam jedhaa? Amantii qabdan gaarummaadhaan agarsiisaa jedha. Isteeppiin lammaffaa gaa gaarummaadha. Gaarummaa kana bal'isnee ilaalla. Moral of excellence qajeelummaa keessatti qulqullummaa keessatti gashuu dandeenya. Gaarummaa bal'isaatiin haa fudhadhaa. Gaarummaa jechicha achumarra waan jiruuf akkuma jirutti fudhadhe gaarummaa amantii qabnu gaarummaadhaan mul'isuu danda'uu qabna jechuudha. Ergaa Yaaqoob barreesse boqonnaa 2 lakkoofsa 14 irraa iddoo kana otoo dubbisee nan jaaladha. Nan dubbisa. Ergaa Yaaqoob boqonnaa 2 lakkoofsa 14 irraa kaasee nan dubbisa. Yaa obboloota koo namni tokko ani amantii qaba jedhee hojii gaarii isa ittiin amantii qabaachuu isaa agarsiisu immoo hin qabu yoo ta'e maaliif waa'ee baasaaf ree? Amantiin inni jedhu sun isa fayyisuu danda'a ree? Fakkeenyaaf obboleessi tokko obboleettiin tokkos bututtuu hin uffata akkasumas guyyaa guyyaatti nyaata ga'aa ga'u hin argatan. Isin keessaa tokko immoo waan namummaa isaaniif barbaachisu utuu hin kenniiniif nagaadhaan dhaqaa isinitti taa'u quufaas yoo ittiin jedhe bu'aa maalii qabaaf ree? Amantiinis akkasuma hojii gaariidhaan hin argisiifamu yoo ta'e inni ofii isaatii du'aadha jedha. Maqaan Gooftaa eebbifamu. Clearly ibseera dubbii waaqayyoo iddoo kanatti amantiin gaarummaadhaan hojiidhaan aakshiniidhaan hin mul'anne du'aadha. Bu'aa nuu buusuu hin danda'u. Amantii qofa yoo qabaanne irratti gaarummaa, qajeelummaa, qulqullummaa yoo hin qabaanne ta'e waan gaarii dhugaa yoo hin dubbanne ta'e bu'aa nuuf hin buusu. Wanta waaqayyotti tolu yoo hin hojjenne ta'e bu'aa nuuf hin buusu. Kanaaf
amantiin gaarummaadhaan mul'achuu qaba obboloota koo. Ergaa Yaaqoob boqonnaa 2:17 odduma sunitti maal jedha? Amantiinis akkasuma hojii gaariidhaan hin agarsiifamu yoo ta'e inni ofii isaatii du'aadha jedhagaa. Oddoo numan sila dubbise kana. Kanarratti odduma amma dubbise gaditti boqonnaa 2:21-24 irra otoon oddoo sun dubbise natti tola. Odduma silaati 21 fi amma 24tti nan dubbisa. Abrahaam abbaan keenya ilma isaa Yisihaaqiin iddoo aarsaa irratti yeroo dhiyeesse hojii isaatiin qajeelaatti lakkaa'amee mitiire. Kana keessatti amantiin isaa hojii isaa isa gaarii wajjin wal gargaaraa akka ture, amantiidhaanis hojiidhaan fiixaan akka baafame in argita. Inni caafata qulqullaa keessa Abrahaam Waaqayyoon amanate, kunis qajeelummaatti lakkaa'ameef jedhu in raawwatame. Inni fira Waaqayyoo jedhamee waamame. Egaa namni amantii duwwaadhaan utuu hin ta'in hojii gaariidhaan qajeelaatti akka lakkaa'amu in argitu jedha. Actioniidha jechuudha. Warreen fakkeenya akka moodeliitti fudhachuu kan dandeenyu warreen nan dura kaasan akka Abeelaan akka Heenoo kan akka Noohi Abrahaam fa'aa fakkeenya fudhachuu dandeenya. Garuu iddoo kanatti Abrahaam baay'ee rool moodeliidha amantiidhaaf. Goota amantiis ture. Amantii isaas immoo qajeelummaatti lakkaa'ameefi. Amantii qofa miti kan qabu Abrahaam. Abrahaam baay'ee hojiidhaan agarsiisa ture. Beekumsa guutuu qaba ture. Yaaddadhaa Abrahaam baay'ee nama dhala dhabe waggaa dheeraa Waaqayyoon eegaa turedha. Isa duras Waaqayyo fira isaa keessaa bahi gaafa jedhamee gara deemullee kan hin beekne Waaqayyoon amanatee bahe. Achi immoo Waaqayyo saba kee sanyii kee nan baay'isa akka cirracha galaanaa akka urjii waaqarraa gaafa jedhuunis ni amanate garuu dhala hin qabu ture. Dhala hin qabu ture. Isumayyuu dulluma keessa mucaa tokko Yisaaq Waaqayyo isaaf kenne argatee gammade. Mucaa dhagaa yaada warri mucaa qabdan ni beektu. Waaqayyo mucaa kee kana aarsaa godhii anaaf dhiyeessi tulluudhaan sitti agarsiisutti jedheeni itti dubbate. Innis mamii tokko malee shakkii tokko malee tolee Waaqayyo koo jedhee mucaa isaa fudhatee gara tulluu Waaqayyootti agarsiisutti deeme. Hojiidhaan agarsiisuun isa kana obboloota koo. Waaqayyoof abboomamuudha. Waaqayyo wanta nuun jedhe tolee jennee shakkii tokko malee guutumaan guutuutti raawwachuudha. Actioniidha. Actioniidhaan mul'achuu qaba jechuudha amantiin keenya. Kanaaf gaafa sun Abrahaam hin dhaqee Waaqayyos amantii isaa ni argee isa eebbisee mucaa isaa irrattis badiisni hin taane garuu otuma aarsaa iyyuu godhee dhiyeessee fi Waaqayyo hin amanata ture Abrahaam. Otuma du'ee iyyuu raate Waaqayyo akka isaaf kaasu beeka. Sababiin isaa sanyii kee Yisihaaqitti si lakkaa waan jedheefin ni amanata ture. Amantii guutuu qaba ture. Amantiin keenya akkas nuuf haa ta'u obboloota koo. Hojiidhaan, hojii gaarummaadhaan, hojii qajeelummaadhaan, hojii qulqullummaadhaan, dhugaadhaan Waaqayyoo fuulduratti mul'isuu danda'uu qabna jechuudha. Kanaaf isteeppiin lammaffaa guddina hafuuraa keenya gaafa amantii bu'uura ta'e qabaanne sun irratti gaarummaadhaan waan gaarii hojjechuudhaan, hojii gaarii agarsiisuudhaan akkuma amantii keenyaatti Waaqayyoon amanannee abboommii Waaqayyoo gaafa raawwannu isteeppii lama akka deemneetti guddina hafuuraati jechuudha. Galanii fulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Inni sadaffaan isa amma Ibroota 11:17-19 bakka dura dubbisee waa'ee Abrahaam seenaa Abrahaam kan dubbatu argachuu dandeenya jechuudha. Seera uumamaa keessas argachuu dandeenya. Inni sadaffaan beekumsa. Guddina hafuuraa keenya sadarkaan itti aanu sadarkaa sadaffaa gaafa amantii qabaanne amantii keenya gaarummaadhaan mul'isne gaarummaa keenya immoo beekumsaan mul'isuutu nuuf ta'a jechuudha. Beekumsi baay'ee bu'uura obboloota koo. Egaa dubbii Waaqayyoo macaafa keenyaa keessatti ogummaan calqaba Waaqayyoo sodaachuudha akkuma jedhu sun waan baay'ee of keessatti qabata dhugaa dubbachuudhaa fi ogummaan keenya beekumsi keenya beekumsa biyyi lafaa kun hundi beekumsa miti. Ogummaan dubbii Waaqayyoo irra hin dhaabbanne ogummaan sagalee Waaqayyoo irra hin ijaanye faayidaan qabu yookaan galmas gahuu hin danda'u. Amantii keenyaaf gaarummaa keenya agarsiifnee isaan qofti gaafa sabii taaneef isaan beekumsaan utubuun barbaachisaadha jechuudha. Beekumsa keenyaan sirriitti cimsinee qabuun baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Beekumsi kun akkamitti arganna gaafa jennu dubbii Waaqayyoo irraa kadhannaadhaan arganna. Warroota baay'ee muuxannoo qaban ogeessota irraallee barumsa fudhachuudhaan beekumsa gadi fagoo argachuu dandeenya. Garuu beekumsi biyya lafaa hin barbaachisu jechaa hin jiru. Beekumsi biyya lafaas nu barbaachisa. Haa ta'uti garuu beekumsa biyya lafaa fi dubbii Waaqayyoo irratti hundaa'uu danda'u qaba. Hundeensaa dubbii Waaqayyoo ta'uu danda'u qaba. Dubbii Waaqayyoo hin taane taanaaniin
akkan taanetti gaggaragaluu dandeenya. Sabni beekumsa hin qabne hin gaggaragala. Dubbii Waaqayyoo sobiitee fi beekumsi baay'ee murteessaadha guddina kiristaana tokkootiif jechuudha. Macaafa Saamu'eel isa calqabaa boqonnaa 15 lakkoofsa 3 lakkoofsa 24 irraa nan dubbisa. Dursee Saamu'eel waa'ee seenaa kanaa waa'ee Saa'ol iddoo kanatti kan dubbatu torban darbe natti fakkaata yoon dogongoruu baadde buleessi keenya sanyiin kaasee waa'ee nama kanaa nutti himaa ture yookaan nu barsiisaa ture. Namni kun dhuguma al tokko gaafan akka namaatti yaadu waan baay'ee yaada waa'ee Saa'ol. Saa'ol Waaqayyoo waamamee in fact ofiisaa barbaadee hin dhaqne. Haa ta'uutii garuu Waaqayyo immoo fedhee miti kan Saa'ol kaasee fedha isaa guutuun turre. Sababiin isaa saba Israa'eltu nuti mootii qabaachuu barbaanna mootii barbaanna jedhanii Saamu'eel fuulduratti dhaabbatanii yeroo hunda Waaqayyoon gaafatu turan. Waaqayyo yeroo sunitti akka sabni Israa'el mootii qabaatu hin feene ture Waaqayyo. Haa ta'uutii garuu sabni Israa'el ni dide. Hin barbaannu nuti mootii akkuma ollaa keenya qabaachuu barbaanna jedhani. Al tokko fedhii Waaqayyoo kun bakka lamatti qoonna. Fedha Waaqayyoo guutuu ta'e Waaqayyo ofiisaa akeekee fedha isaatiin kan raawwatuu fi ofuma keenya immoo nuti fedha feenee Waaqayyoon kan rakkisnu akkuma sabni Israa'el otoo mannaa nyaatu nyaata ittiin irranne hin nyaata ture foon barbaanna nuti jedhani. Fedha Waaqayyoon turre Waaqayyo hoodhaa deenii kenneefi garuu responsibilitiin fudhanne Waaqayyo balaa isaan irratti dhufeef responsibilitiin fudhanne gaafa sun. Waa'ee Saa'olis akkuma kana yeroo sunittis Waaqayyo hin feene ture. Haa ta'uutii garuu sabni Israa'el immoo mootii barbaadani. Waaqayyo isaaniif kenne itti gaafatamummaa isaan fudhanne wanta isaan irra ga'e hundumaa ofii isaan itti gaafatamummaa fudhate jechuudha. Kanaaf obboloota koo jireenyuma keenya keessatti illee kunillee mata duree guddaadha ofiisaa of danda'eeti. Fedha Waaqayyoo guutuu ta'e hubannee fedha kooti immoo fedha Waaqayyooti jennee adda baafachuun illee nu barbaachisa. Waa'ee Saa'olittas hin deebisa. Saa'ol gaa yeroo sunitti Waaqayyoon abboomamee gara Amalekootaa akka inni fixuuf raawwatee akka isaan fixuuf nama dhiiraa haga dubartiitti ijoolleedhaa haga mucoolii harma hodhaniitti qotiyyoodhaa haga hoolaatti gaalaa haga harreetti fixi tokkoof illee hin oo'iin jedhee Waaqayyo lakkoofsa 3 irratti isa abboomeera. Tokkoof illee hin oo'iin jedheen Waaqayyo tokkoof illee kun abboommiidha. Eenyurraa dhufe abboommiin kun Waaqayyorraa dhufe. Waaqayyorraa dhufe. Haa ta'uutii garuu lakkoofsa 24tti egaa maal arginaa seenaa isaa beektu kana keessatti yeroo kofituun barbaadu inni garuu ni dhaqee amantii qaba. Yaaddadhaa. Saa'ol Waaqayyo kan isaan jedhe sun Waaqayyo akka harka isaa keessa buusu amanatee nama isaa fudhatee ol bahee akkasumas immoo akkuma amantii isaa sun harka isaa keessa Waaqayyo buuseera. Waaqayyo isaan loleera rukuteera. Innis nama ture warri isaan sunis nama ture. Garuu amantii isaatiin godheera kana amantii qaba. Haa ta'uutii garuu namni isa wajjin ture gorsitoonni isaa maal jedhaniini Agaagin hin booji'anii jiraatti fidanii dhufanii warra kaaniin immoo horii coccoomoo horii gaggaarii aarsaa dhiyeessitaaf jedhaniitiin wajjin fidatanii dhufan jechuudha gara Gilgaal gara Israa'elitti deebi'an. Kanaaf natti fakkaata gaa torban darbee obboleessi keenya sanyiin harreedhaan calqabeetiin qotiyyoodhaan xumure kan jedhe. Egaa horii coccoomoodhaan fidee dhufee oddoo kanatti maal argina beekumsa dhabuu isaa natti fakkaata. Maalifiini lakkoofsa 24 irraa dubbisuun jaaladha. Macaafa Saamu'eel boqonnaa 15 isa duraati. Kan dura argate. Okay, argataa jira I think. Digdamii afur akkas jedhe Saa'ol yommuu Saamu'eeliin jara sodaadhee wanta isaan jedhan waanan dhagaye abboommii Waaqayyootiif gorsa ati naaf kennite irraa daddarbuu kootiif cubbuu hojjedheera jedhe. Isuma kanan dubbisuu barbaade. Jara sodaadhee wanta isaan jedhan waanan dhagaye. Dhaggeeffadhaa. Amma yaada lamatuun dhufeef Saa'olii tokko Waaqayyo lakkoofsa 3 irratti isa abboomeera. Hunduma Amalekootaaf hin oo'in. Hunduma fixi dhiiraa dubartiidha. Mucaadha ijoolleedha. Gaala farda harreen jedhi hunduma xumur hin oo'a hin qabaatiniif abboommiidha kun. Inni garuu warri isa wajjin turan gurguddoonni isaa no kana loojikaalii ilaaluu dandeenya warra kaan finneerra warra waa'ee baafne isaan kana immoo aarsaa waaqa keenyaaf dhiyeessina waaqa keetiif dhiyeessina jedhanii fidanii dhufan. Yaadaagaa gorsitoonni hamma biyya lafaa kanarraa ammas kan guutee jiru kanuma biyya warra bushan warri gorsan yeroo bihaanis akkuma kanatti biyya diige
macaafa seenaa keessatti ilmi Saamu'eel ilmi Solomoon akkuma kanatti gorsitoota warra abbaasaa gorsan dhaga'uu dhiisee warra hiriyoota isaa dhagaheetiin waan hin taane saba Israa'eliif deebisee biyya diige. Ammas biyya keenyatti illee biyya adda addaatti illee kan ta'u akkasuma hundeen beekumsa keenya dubbii Waaqayyoo irratti kan hin hundoofne yoo ta'e amantii irratti gaarummaa irratti yoo hin hundoofne yoo ta'e akkasumas immoo wanta Waaqayyoo fi wanta Waaqayyoo hin taane nama yoo dhageenya akkuma bishaan akka bishaan gabatee irraa akka wallaalamii yoo gara gaggalla ta'e faayidaan qabu ofii keenya illee miti warra kaan illee miidhuu dandeenya buloota koo garuu keessumaa akka nuti akka kiristaanotaatti akka ijoollee Waaqayyootti hafuuraan gaafa guddachaa deemnu beekumsa keenya cimsachuu danda'uu qabna namoonni baay'een karaa adda addaatti waan nuti himuu danda'u akkuma gaafas Saa'ol ajaja fudhatee bahe amantiidhaan bahe wanta jedhameef raawwateera garuu inni isa Waaqayyoo irra dhagahurra warra isa gorsan dhagahe loojikaalii gaafa yaadus maali kun rakkoon qabu aarsaa dhiyeessina jedheetuma fudhate beekumsa dhabuu raayifu wanti kun kan dhufu hundeen keenya dubbii Waaqayyoo irratti beekumsa gadi fagoodhaan ijaaramuu danda'uu qaba buleeta koo kanaaf guddinaa hafuuraa kan nu barbaachisuuf jechuudha otoo gaafas lakki noo Waaqayyo akkasitti nu dhabboomne jedheeraate kufaatiin sun ittiin dhufu ture Saa'olitti jechuudha obboloota koo Waaqayyo kana waa oolchu maqaa Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u kanaaf beekumsi baay'ee murteessaadhaa fi isteeppii sadaffaadha jechuudha. Isteeppii inni arfaffaan yookaan sadarkaan ittiin guddina hafuuraa keenya guddachaa ittiin deemuusaa ittiin mirkaneeffannu of qabuudha. Iddoo sunitti gaa beekumsa keessaniin of qabuudhaan mul'isaa jedhadha. Hojjetaa Waaqayyoo Phexros gaafa barreessu jechuudha. Of qabu, of control gochuu, amantii qabaannee gaarummaadhaan mul'isnee beekumsas qabaannee yoo miira keenya to'achuu hin dandeenye yoo of qabuu hin dandeenye ta'e ammas faayidaa nuuf hin qabu bakka wayii geenye fufne jechuudha. Obboloota koo Efesoon boqonnaa 4:17-24 irraa dafee nan dubbisa iddoo kana namni argattan immoo naa dubbisuu dandeessu ergaa Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 17 kan jiru Efesoon 4:17 akkas jedha. Egaa si'achi akka warra saba Waaqayyoon ta'initti yaada waa'ee hin baafne duuka buutanii akka hin jiraanne maqaa Gooftaatiin cimseen isin gorsa. Isaan sammuun isaanii dukkaneeffameera. Sababii Waaqayyoon beekuu hin barbaanneef sababii mata jabina isaaniitiifis jireenya isaa Waaqayyo kennu keessaa gadi baafamaniiru. Isaan of qabuu dadhabanii jireenya gadi dhiisitti iddoo kanatti naa hubadhaa lakkoofsa 19 isaan of qabuu dadhabanii jireenya gadi dhiisitti of kennaniiru wanta nama xureessu hundumaa hin hojjetu inga'as hin jedhanii jedha. Of qabuu dadhabuun baay'ee ulfaataadha obboloota koo Waaqayyoon waa gargaaru nama of to'atu nama of qabu namni waan hundiyyuu nan fayyadu waan hundiyyuu sun gargaaru dhugaa dubbachuudhaaf haa ta'uti garuu wanti Waaqayyo fuulduratti ciggaahamaa ta'ee fi wanta gaarii hin taanee fi wanti Waaqayyotti tolu kami jennee adda baafannee jireenya keenya foonii kana akka ta'utti of qabuun nu barbaachisa obboloota koo malee amantii qofa qabaanne gaarummaadhaanis agarsiifne beekumsa gadi fagoo yoo qabaanne yoo miira keenya immoo to'achuudhaa baanne faayidaa nuuf hin qabu. Ergaa Yaaqoob boqonnaa 3 lakkoofsa 1-12tti baay'ee ibsa waa'ee kanaatiif akka dubbifattan adaraan isiniin jechuu jaaladha. Ergaa Yaaqoob boqonnaa 3:1-12tti oddoo sunitti bakka tokkotti akkas jedha. Namni dubbii isaatiin irraa hin kaanne nama fiixaan baheedha jedha. Inni akka nama luugamatti kaa'ateetti namummaa isaa qabu ni danda'a jedha. Namni dubbii isaatiin irraa hin kaanne nama fiixaan baheedha. Inni akka nama luugamatti kaa'ateetti namummaa isaa qabu ni danda'a jedha. Namummaa keenya qabuu yoo dandeenye akka nama fiixaan baheetti jechuudha. Oddoo sunitti Yaaqoob bal'isee waa'ee harrabaa faa dubbata. Harraba ibiddaan wajjin wal fakkeessa. Ibiddi xiqqoon ishii bosona guddaa wayii tokko caakkaa guddaa tokko gubuu akkuma danda'u harrabni keenyas harrabni xiqqoon kun wanta baay'ee qaama keenyaan gaarummaa amantii nuti qabnu beekumsa nuti qabnu gaarummaan ittiin nuti agarsiifne kana diiguu danda'a. Namni jedha oddoo sunitti ergamaa Waaqayyoo Yaaqoob namni
bineensa adda addaa leenjisuu danda'a jedha. Garuu harraba isaa kana leenjisuun baay'ee ulfaataadha. Harraba isaa kana leenjisuu hin danda'u jedha. Harrabni keenya kun waan baay'ee kompleksiidha. Xiqqoodha garuu akkuma mariin jedha. Markabni guddaan kun marii xiqqoodhaan deemu akkuma makiinaa guddaan kun marii xiqqoodhaan akka barbaanne goonu harraba kanas otoo leenjisuu dandeenye jechuun akkuma Waaqayyo ittiin galateeffannu akkuma Waaqayyo ittiin eebbifnu akkuma obboloota keenya ittiin eebbifnu waan hamaa achi keessaa otoo baasuudhaa baanne waan guddaadha inni kunkaa otoo ta'e baay'ee of qabuu keenya jechuudha. Of qabu Waaqayyo kanarratti nu gargaaru. Obboloota koo of qabuun waan guddaadha. Foon keenya kun miira keenya keessa ka jiru yeroo baay'ee wantuma gaariin taane wanta xuraadha. Hawwiinsaa guutu yeroo hundumayyuu waanuma nuti hin feene waan namummaan keenya hafuurri keenya hin feene akka hojjennu hojiin foonii gaa mul'ataadha jedha Galaatiyaa keessatti Phaawulos gaafa barreessu. Suni dhachuudha machiidha weennoodha albaadhummaadha sun tarraa'eera ka boqonnaa 5 irratti dubbifachuu dandeenya. Garuu sun irraa of control gochuu danda'uu qabna of to'achuu danda'uu qabna. Sababiinsaa nuti akkasitti guddanna han biyya lafaa kana miti foon keenyaafis hin jiraannu hafuura keenyaaf jiraanna waan foon keenyaaf nu barbaachisu immoo biyya lafaa kanattis waan nu barbaachisu tokko gaarummaa tokko nan jedha Waaqayyo nutti hin hir'isu. Biyya lafaa kanattis gadaantummaadhaan hin jiraannu Waaqayyo nu wajjin jira sababii ta'eef. Kanas immoo kan nu gargaaru ayyaana Waaqayyooti. Kanaaf obboloota koo Waaqayyotti of gannee haala ittiin jireenya keenya hafuuraatiin guddachaa deemnu haala ittiin Waaqayyo beekutti guddachaa deemnu haala ittiin Waaqayyo fuulduratti faara tolaadhaan ilaallamnu Waaqayyo nu gargaaru ayyaana isaas nu baay'isuun jedha. Inni shanaffaan obsaan danda'uudha. Obsaan danda'uudha. Inni kunis baay'ee murteessaadha. Amma shanaffaarra geenye irrachuudha. Inni calqabaa amantii ture. Inni lammaffaa gaarummaa ture. Inni sadaffaan beekumsa ture. Inni arfaffaan of qabuu ture. Inni shanaffaan immoo obsaan danda'uudha. Obsaan danda'u. Hammamitti danda'e maal obsaan danda'u? Obsuu dhagaa. Sababiinsaa biyya lafaa kana keessatti rakkinni jira. Rakkinni nu quunnamu hin jennu. Nu quunnama. Sababiinsaa rakkinni jira. Beekamaadha kun. Biyyi lafaa kun hankeenya miti already. Haa ta'uti garuu amma iddoo gooftaa keenya dhabunutti rakkina kana obsuu danda'uu qabna jechuudha. Waaqayyotti kennachuu danda'uudha jechuudha. Waaqayyo wajjin walii galuudha jechuudha. Waaqayyo nammoo jennee amantii keenya sun kakaasuu danda'uu qabna jechuudha. Na obsaan danda'uudha. Iddoo kanatti ammas macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 13 lakkoofsa 8 faa yookaan lakkoofsa boqonnaa 13 guutummaa isaa yoo dubbifattanii waa'uma Saa'ol argattu ammas waa'uma Saa'ol argattu ammas irraan deebi'e waa'ee Saa'ol yeroo tokko boqonnaa 15 otoo Ameeleqoota akka fixuuf hin abboomamin dura warra Filisxeemota wajjin wal lolan turan. Wal lolanii ilmi isaa gama tokkoon inni immoo gama tokkoon otoo dhaquuf jedhu haa ta'utii garuu Waaqayyo araarfatee deemuudhaaf jedhee yootiin Gilgaal irratti Saamu'eel eega ture. Saamu'eeliin eega ture. Guyyaa torba yeroo dhaabbii qabu yeroo dhaabbii sunitti wal argu turan. Haa ta'utii garuu Saamu'eel hin ture. Yeroo sunitti hin dhufne ture. Yeroo sunitti hin dhufne ture. Sababii yeroo sunitti hin dhufneef warri kaanis immoo warri isa wajjin turan hin bittinnaa'an jedha. Amma gaafa yaaddan iddoo kanattis waan dhugaa iddoo sun dubbifadhaa waan dhugaa qabu sunitti fakkaata. Obsaan hin eegne haa ta'uti. Durumayyuu beekumsa hin qabu ture Saamu'eel. Baay'ee rakkisaa ture jireenyi isaa. Iddoo kanatti immoo Saamu'eel yeroo sunitti argamuu fi dennaa ofiisaa aarsaa dhiyeesse. Aarsaa qalmaa dhiyeesse Waaqayyo fuulduratti dhiyeesse. Yeroo sunii kaasee egaa Waaqayyo teessoo isaa ol tuffate jechuudha. Obboloota koo Waaqayyo wanti barbaade haa dhufu fuuldurri keenya galaana diimaa ta'u dudduubni keenya warra loltuu cimaa ta'u rakkinni kamiyyuu haa dhufu Waaqayyo obsaan haa eeggannu. Waaqayyo kun takkaa dabarsee rakkina biyya lafaatti nuu kenna. Waaqayyo sababiinsaa ofitti amana Waaqa sababii ta'eef Waaqayyo dabarsee takkaa nuun laatu hamaatti nuun laatu. Sababii kanaaf baay'ee Waaqayyoof obsaan eeggachuun nu barbaachisa jechuudha. Iddoo sunitti Saamu'eel obsa dhabuu isaa irraa kan ka'e Waaqayyoon gaddisiisee Waaqayyoos immoo isa tuffate. Kanaaf obsaan danda'uun steepii yookaan sadarkaa shanaffaadha jechuudha. Inni jaaffaan nama Waaqayyoo ta'uudha. Ergaa Xiimotewos isa duraa 4:8 irraa argachuu dandeessu nama Waaqayyoo ta'e jedha. Nama egaa kan hundayyuu yoo walitti qabannee nama Waaqayyoo taana Waaqayyo nutti gammada. Waaqayyo yeroo hundumaayyuu akka inni jedhetti abboommii isaa eegnee nama deddeebinu taana jechuudha fuula Waaqayyoo fuulduratti.
kana ergaa Xiimotewos barreeffame boqonnaa 4:8 dubbifadhaa isiniin jedha. Inni torbaffaan obboloota jaallachuudha. Obboloota jaallachuudha. Obboloota gaafa jennu fellowship isa jedhuttan hiikadhanii fellowship obboloota nuun fakkeenyaaf warra Waaqayyoo waaqeffannu warra walii keenya keessatti Waaqayyo akka wal jaalannu barbaada. Akka wal jaalannu barbaada. Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 34-35 totoon dubbisee natti tola. Obboloota jaalachuun gaa jaalalli waan hunda abboommii hundiyyuu jaalala irratti akka hidhame dubbii Waaqayyoo hin dubbata. Inni 8ffaanis jaalala nama hundumaaf qabaadhaa jedha. Oddoo kanatti 8 jechuudha. Isteeppii 8 kana qaba. Kana irratti hundaa'ee Wangeela Yohaannis caafee boqonnaa 13 lakkoofsa 34 irraa kaasee nan dubbisa. Soddomii tokko irraa kaaseen dubbisa. Abboommii haaraa jedha. Mata dureen isaayyuu abboomicha haaraa jedha. Kakuu haaraa keessatti abboommii akka haaraatti barraa'e keessa ani isa kanan argee kan biraa hin beeku waan jiru sanatti fakkaatu. Akkas jedha. Yihuudaan erga gadi ba'ee booddee Yesuus egaa ilmi namaa ulfina argachuu isaati. Waaqayyo isaan ulfina argachuu isaati. Waaqayyo isaan ulfina erga argate Waaqayyo immoo deebisee ulfina isaaf hin argachiisa. Dafees hin argachiisa. Yaa ijoollee koo si'achi yeroo gabaabaa duwwaadhaafan isin wajjin jira. Na barbaaduuf jirtu iddoo ani dhaqu dhufuu hin dandeessan jedhee Yihuudootatti akkuma hime isinittis immoo ammanan hime. Akka isin wal jaalattan ani akkuman isin jaaladhe isinis immoo akka wal jaalattan isin abboomeera. Jaalala yoo waliif qabaattan kanaan namoonni hundinuu akka isin bartoota koo taatan hin beeku jedhe. Haaleluyyaa galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Akka wal jaalattan isin abboomeera. Jaalala yoo waliif qabaattan kanaan namoonni hundinuu akka isin bartoota koo taatan hin beeku jedheedha. Abboommii haaraa nuu kenname isa kana obboloota koo. Walii keenyaa jaalachuun baay'ee murteessaadha. Fellowship waliif oo'uu, waliif yaaduu, waan gaarii waliif hawwuu, wal jajjabeessuu, waan gurguddaa walii gochuun kun jaalala akkaataa itti mul'isnudha. Jaalallis akkuma amantii sun gaa actioniidhaan mul'atu yoo ta'e, gochaan mul'atu yoo ta'e faayidaan qabu. Garaadhuma keenya keessatti nan jaaladha yoo hin jedhe faayidaan qabu. Gochaan mul'isuu, waliif oo'uu, hamma dandeenya wal bira dhaabbachuu baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni 8ffaa gaa jaalala jechuudha. Isa agaappee jedhama afaan Giriikiitiin kun. Jaalala saba macca hundumaatiif, saba lafaa hundumaatiif, ilma namaa hundumaa jaalachuu. Akkuma Kiristoos hunduma keenya jaalatte nuti immoo ijoolleen Kiristoos jaalala isa tola arganne kana hunduma jaalachuudhaan ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya mul'isuu nurra jiraata jechuudha. Waaqayyoo nu haa gargaaru. Kun kanaaf har'a walumaa galatti isteeppii 8 laallee isaanis amantiidha, gaarummaadhaa mul'isuudha, beekumsaa, of qabuudha, obsaan danda'u, nama Waaqayyoo ta'uu, obboloota jaalachuu walii keenya akkasumas saba hundumaa saba biyya lafarra jiru hundumaa jaalala ibsu nama jaalala nama Waaqayyoo ta'u yoo kana goone ka oddoo sunitti deebi'ee kan dubbata. Yoo kana goone ka lakkoofsa 8 irraa kaasee nan dubbisa. Wanti kun hundi isinirraa argamanii baay'achaa yoo adeeman Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin beekutti warra dhimma baasan warra ija godhatan isin taatu jedha. Namni wanta kun hundinuu irraa hin argamne immoo nama ofirraa butee hin ilaalle jaamaadhas. Inni cubbuu isa duriitti qulleeffamuu isaa irraanfachuu isaati. Itti fufee lakkoofsa 10 irra kanaafis obboloota koo waamamuu keessanitti fo'amuu keessanittis jabaachuudhaaf caalchisaa dhimmaa kana yoo gootan matumaa hin kuftan. Akkasitti mootummaa Gooftaa keenyaa fi Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos bara baraa sanitti galuun isiniif hin kennama. Kanaafis utuma isin wanta kana hundumaa beektanii dhugaa isin bira jiru sanitti utuma jabaattanii ani waa'ee kanaa yeroo hundumaa isin yaadachiisuuf nan jedhaa jedha. Anis kaarra si yaadachiisuudhumaaf kana beektu practice isin gootu. Haa ta'uti garuu wal yaadachiisuun baay'ee murteessaadha. Sababiin isaa yeroo kam caalayyuu mootummaa Waaqayyoo dhiyaachaa sababii deemuuf jechuudha. Wal yaadachiisuu qabna. As keessatti Waaqayyoo nu wajjin jira obboloota koo. Akkun hin danda'amu ulfaataa nutti fakkaachuu danda'a. Haa ta'uti garuu Waaqayyo sababii nu wajjin jiru, Waaqayyo sababii nu gargaaru takka waan shakkii hin qabnu waan hundiyyuu salphaadha. Sababiin isaa
ba'aanan isinirra qaba ba'aan koo sun baay'ee salphaadha waanjoon han Kiristoos sun baay'ee salphaadha isa kaan ofiisaa nu baate isa kaan immoo ofiisaa nu gargaara ofiisaa nu dura bu'aa ofiisaa rool moodelii nu ta'a ofiisaa daandii nutti agarsiisa ofiisaa harka nu qaba gaafa nu dadhabne immoo nu gorfachaa nu jajjabeessa akka nuti deemnu sababii nu godhuu fi Waaqayyo nu gargaara jechuudha kanuma irrattan xumura as keessatti xumura akka kiiwoordiitti dubbii Waaqayyo maal jedha ama'aa jedha dhimmaa jedha of qopheessaa jedha hojii keessanii mul'isaa jedha kana qabachuudhaan samaraayizing godha Waaqayyo guddaadha dubbii Waaqayyo asuma irrattan dhaaba Waaqayyo hunduma keessan haa eebbisu kanatti fufee meetiittan dabarsachuudha maayikii ulfaadhaa